Otoo biqiltuun kun hin dhaabamin dura lafti keenya biyyoodhaan niqamaa ture. Biyyoon isaa irraa deemaa lolaadhaan fudhatamee deemaa ture. Midhaan keenya sun akka barana argannetti eger immoo argachuu hin dandeenyu. Walumaa jala hir'achaa ammuma biyyeen irraa yaa'aa deemu qabeenyi yookaan immoo midhaan keenyas hir'achaa deemee jechuudha. Qilleensuma gaallee argachaa hin turre. Rakkina baay'eera ture. Wanta miidhaan kaleessa nurra gahe waan hubanneef harkuma keenyaan balleessinee deebinee immoo miidhaan nurra gahe waan ta'eef itti amanneetuma fudhanneetuma hojiitti seennee eega hojiitti seennees immoo wanti sun amma hojiirra nu oolaa jira waan ta'eef fooyya'insa argachaa jirra jechuudha. Mukti hin jiru waan ta'eef bokkaan akkuma gaaraa samiirraa gadi bu'etti biyyee irratti bu'aa lolaan fudhatee deema. Biyyeen keenya dhiqamaa ture burqaan kaleessa jirullee gogaa ture jechuudha. Amma eegi biqiltuun kun immoo nu deebi'ee nu dhaabatee biyyeen keenyas deemuu ni hafee baala sanirra bu'a bokkeenyi gaaraa bu'een akkuma bu'een biyyeerra hin bu'u waan ta'eef biyyeen keenyas dhiqamni ni hafee burqaanumti kaleessa gogellee amma iddoodhaa maddisaa mul'achaa jira jechuudha. Ashaaraan magariisaa kun iddoo dhaabbateen dura rakkoo qilleensaa jira. Rakkoo qilleensaa sanaan wal qabatee gogiinsa biyyee jira. Arfaasan gizeen hin roobu qotee bulaa waqtiidhaan qonnee makaraa argachuu malu sanaan argatu. Edda ashaaraan magariisaa kun dhaabbate jijjiiramni qilleensaa jira. Dhiqamni biyyee kaleechallee yaa'ee badaa ture sun yeroo gannaa hin dhaabbate. Qotee bulaan keenya oomisha isaa hojjetachaa ture amma rakkoo hawaasummaa isaa hiikkachuudhaaf oomisha dachaan argachaa itti deemaa jira. Arfaasa waqtiidha isroobee argamaa jira. Bishaan keenya samma barbaadamu burqaa yaa'ee taliilaa jira. Yeroo isaa eeggatee kallattii argatee qotee bulaan arfaasaa barbaadu, qilleensa barbaadu, bokkaa barbaadu, wantoota barbaadatu muluu guuttatee jiruuf jireenya isaa oomisha isaa irratti raawwachaa jira waan ta'eef ashaaraa magariisaa kun gaariidha. Bara kana sirriitti dhaabbachaa ture. Edda eeggalamee eriyaa kanarratti gara waggaa 5tti deemaa jira. Kanaaf bu'aa isaa kan waggaa 5 keessatti bu'aa gaarii argachaa jira. Qilleensa gaarii deebisaa jira. Dhiqama biyyee gaarii hambisaa jira. Bu'aan jira jechuudha. Eddasi akka mataa keenyatti kan qonnee ilaallu duraan dhiqama biyyee sana ashaaraa magariisaa kana hirkaniidhaan wal qabatee iddoo isaa qabatee taa'ee dhiqamni biyyee sunis lafee iddoo isaa taa'ee jechuudha. Oomishti kaleechaa irraa homaayyuu dhabnee badaa jiru deebi'ee tolee haala oomisha gaarii kennaa jira jechuudha. Kunuunsa kanallee edda biqiltuu ashaaraa magariisaa kun dhaabne dhiqamni biyyee fi tuttuqaan lafarraa yaa dhaabbatu edda dalaa'ee biqiltuun tokko lubbuu nam tokkoo ta'enne uummata keenyattis hima kallattii mootummaan kaa'es fudhachaa kunuunsa biqiltuu kanaa beellada isaa ta'u nama isaa ta'u akka inni hin tuttuqne irraa dhoowwine mukoonni kunillee ciraman qaxxalanii biqiltuu kana faana guddachaa kan jiranii fi qilleensa gaarii kan fidaa jiran ta'udha. Biqiltuu kana bakka tuttuqaa lafarraa dhorkame sanaa fi dhaabbate nama tuqe immoo ittiin bulmaata gandaa keessattis qorannee kallattii wal qabsiifne miidhaa isaa bu'aa isaa adda baasee sirriitti itti fayyadamuu akka danda'u fi kunuunsuu akka danda'u kallattii kennineefii jirra jechuudha. Ashaaraan magariisaa akka aanaa calleeyaatti bara 2012 irraa kaasee waggaa waggaadhaan duula biqiltuu guyyaa tokkootiin kan dhaabbachaa ture keessaa kan amma irratti argamnu kun isa tokko jechuudha. Egaa ashaaraan magariisaa kun dhaabbachuu jammaree haalli jijjiirama qilleensaa keenya akka aanaa keenyaatti baay'ee haala mijataa kan ta'e ta'uusaa fi akkasumallee dhiqama biyyee adda addaa kan ittisee fi yeroo ammaa kana haalli qilleensaa keenyaatiif illee mijataa ta'ee keessumaa dhiqama biyyee hambisuu keessa gahee isa guddaa qabaachuu isaati jechuudha akka aanaa keenya. Ashaaraa magariisaa kana keessatti mukeewwan haadholii kan ta'an kan biyya keessaa kan biyya alaa akkasumas muduraaleen adda addaa kan akka bunaa, kan akka abukaadoo, kan akka maangoo kan dhaabbataa jiranii ta'uudha jechuudha. Keessumatti iyyuu immoo bara kana bara 2017-18 kan xiyyeeffannoo guddaa goonee dhaabne keessaa tokko mukeewwan kanneen akka muduraa keessumaa waan lama irratti akkaataa qonnaan bulaan keenya fayyadamuu danda'u. Inni tokkoffaa bosona kan ooluu danda'u, inni lammaffaa nyaata adda addaatiif kan ooluu danda'u wantoota iddoo tokkotti waan lama hojjechuu dandeenyeerra jechuudha. Ergaan nuun qabnu ashaaraan magariisaa kana keessatti muduraawwan adda addaa qonnaan bulaan keenya yoo keessatti oomishe yookaan yoo dhaabee kunuunse dinagdee biyya kanaa ijaaruu keessaa ashaaraan magariisaa gahee guddaa qaba jechuudha. Keessumatti qilleensa damdamachiisuu keessatti kuduraan muduraan kun yoo dhaabbate
dinagdee qonnaan bulaa keenyallee kan inni dabaluu danda'u karaa kana ta'uu isaa hubanneerra jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaonni keenya akka aanaa keenyatti dhimmoota kan akka isaan babal'isuu danda'an ergaan dabarsa jechuudha.